warqii qaraxa malee binnee yeroo gabaabaa keessatti buutee guddaa irraa argachuu dandeenyuu fi kan qaraxa guddaa itti kaffallee binnee suuta hidhee nuuf bu'uu danda'u garaagarummaa warqii isinittiin himaa akkasuma warqiin qaraxa guddaa itti kaffalluu fi kan qaraxa malee bitamee dafee buutee nuu kennuu danda'u kam kan jedhus tokko haga dhumaatti viidiyoo kana laayik sheer gochuun nama jaalataniif sheer gochuun yoo hordoftan baay'ee tokko faayidaa irraa argattu haga dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha carraa gaarii yaada keessan koomentii jedhatti naaf qooda viidiyoon kun isinuma mataa keessan fayyada haga dhumaatti daawwadhaa. Waan kana dhiistanii hin galinaa yeroo biyya arabaatti galtanii gariin namaa erga biyya arabaatti galee gaabbee jechuudha osoo deebi'eefaa kan jedhee dhiphatu jira. Baay'een keessan ni beektu warri beektan warri qabdan ol jabeessaa kaadhaa warri hin qabne immoo amma waan hunda dursitanii akkasii waan kana bitattan dhuguman isiniin jedha. Koomentii kiyya jalatti ani gisee tokko koomentii namaa nan dubbisa. Amma uffata kana bitte misoo osoo warqii giraama 10 bitattee naan jette tokko wayi ani uffata maallaqa kiyyaan ofii qofaa hin bitte eenyu tokkoofu maallaqa kiyyaan uffata hin bikne isa amma kana jechuudha. Duran ofii kiyyaa of ta'ee gad dhaabbadhee jiraadhee of arguu qaba jedhee waan murteesseef nama takkaaf uffata hin bikne wallahi garuu warqii bitadheera. Warqiin Bahareenii akka biyyoota Arabaatti warqiin Bahareen andanyaadha. Isayyuu ani warqii kana mana warqiitti geessee giraamarra kaa'ee giraamiin takka birrii meeqa akka taate fuuldura keessatti viidiyoo waraabessinii erguun barbaada. Achi birrii meeqaan binnaa biyya hunda jira warqiin Bahareenii jechuudha. Biyyoota Arabaa keessaa biyya hunda jira jechuudha. Biyya Arabaa irraa warri warqii ila akkasuma immoo garaagarummaa warqii biyya Bahareenii warqii biyya Arabaa fi warqiin biyya keenya keessas jira. Warqiin sunis warqii akka daayimandiitti ilaalamu warqii Wallaggaati. Isa warqii Wallaggaa fi warqii biyya keessaa kan jedhamu warqii Wallaggaa fi warqii Bahareenii gidduu immoo garaagarummaa maallaqaa hagamtu jira. Maal nu nyaata maal nu baasa yoo kamiin binnee kaa'annee yoollee kan biyyatti galtanii deebitan ta'e yoo kamiin binnee fudhannee faa galuu dandeenya yookiin namni dhufu yoo jiraate kan isinii bitee dhufu yoo ta'e yoo kan achi turtan ta'e wallahi ani waan isin fayyadu irratti hin xiyyeeffadha. Agan biyya namaa irraa galetti jechuudha. Viidiyoo kiyya haga dhumaa yoo caqastan ofuma keessan isin fayyada jechuudha. Nama jaalataniif sheer gochuun haga dhumaatti daawwadhaa. Fakkeenyaaf amma warqii Bahareenii kanaa fi warqii biyya keenya gidduu garaagarummaa guddoo jira obboleeyyan tiyya. Ani garuu akka isin ijaan laaltaniif immoo dhaqee miizanarra godhee isin agarsiisa jechuudha. Anama warqii Wallagganaaf bitamee jira. Sarpiraayisiidha garuu namni dhoksee kaa'ee jira. Bakka wayita si geessin sarpiraayisii godha jedhee dhoksaatiin kaa'ee jira. Ani garuu isinitti agarsiisuuf fuudheetiin jira jechuudha. Garaagarummaa warqii Bahareeniif garaagarummaa warqii biyya keenya gidduu jirus daangaa guddoo takka jira jechuudha. Warqiin Bahareenii maal akka fakkaatu hedduun keessan ni beektu. Ani baay'ee bitadhee miti garuu immoo namoonni na caalii qabdanis ni jirtu. Namoonni waggaa 7-8 teessanii warqiin bitanne sammuu keessan kana bana of gaafadhaa. Ishi ani amma warqii kana eenyutu akkatti na agarsiisu jechuun warqiidhaaf aartiidhaa isaanii namni beeku hin jiru asitti. Sagalee namni baay'een jechuudha gaafa rakkatee muddamee rabbi rakkoo nutti hin fidee waa wayii harka isaa qabdee bari warqii qubaa koo gurgureetiin akkas godhe warqiin biyya laate fuudhee dhufe takka warqii mormaa gurgureetiin akkas godhe rakkoo of oolche sinii galee kunu sammuu qabaachuudha sii galee waa hedduuf si fayyada jechuudha. Maallaqa itti fuutee galtu akkaawuntii irraa baastee ittiin hojjettaa tarii hojiin sun yoo milkaa'uu dadhabee hin nyaatamaa ittiin hin nyaataa hin dhugdaa tarii akkaawuntii irraa dhumaa waa ittiin biyya namaatti deebitu dhabuu dandeessa. Warqii garuu gaafa waa ittiin eeggattaa jechuudha. Wanni salphaatti sirkaa fuudhus hin jiru. Namni si jalaa gurguratus hin danda'u. Situ dhaqee gurgurata. Kanaaf warqiin Bahareenii guddaa ta'e osoo hin taane ani kunoo kana qaba. Alhamdulillah rabbil alamin. Ani jechuun kunnaaf waan guddoodha. Sinii galee garuu warqii Wallaggaa ka ajaa'ibaa takka akka sarpiraayisiitti naa qophaa'ee jira. Garuu inni hin dhoksee ani immoo yeroo sanatti giraamiin takka meeqaan akka bitame jechuun amma ta'uu baatu naannoo ji'a 5 akkasiin ta'a warqiin sarpiraayisiif naa bitame kun. Ani garuu biyyuma taa'ee kaalkuleetar gochaan ture. Warqii Wallaggaa fi warqii biyya Arabaa gidduu buutee akkamii jira
garaagarummaa akkamii qaba kan jedhu baay'ee takka xiinxalaan ture jechuudha. Ani warqii Wallaggaa bitachuu irratti xiyyeeffadha yeroo baay'ee. Innis baay'ee faayidaa qaba. Isin galee isinitti nima garaagarummaa isaa nama bichisiifachuu dandeessu bittanii fudhattanii deebuu dandeessu. Warqiin kiyyaa kanaadha jechuudha. Obboleeyyan tiyya namni baay'een istaayiliin hordofaa jedhee waan arge kana walitti guuraa koondishineerii, shaampoo, matiriishuu waan fuulatti dibatan waan akkasii ofirraa dhiisaa ishee fuula keessanitti homaayyuu hin dibatina jechuun haga qaba baqa. Namni takka takkaama Araboonni isa isaan obsaada isaanii quufa isaanii waan meeqa fayyadaman shinti beetiif kifilii jaraa keessa ilaaleetu akka jiraatti hin jiraadha jedha. Akkas ta'uu hin barbaachisu nuuf. Isin galee na warqiin kiyyaa kanaadha jechuudha. Kuni ka gurraati quba lamaa jechuudha fakkeenyaaf. Fakkeenyaaf kuni qubaati jechuudha. Yeroo baay'ee giraamiin isaasitti guddaadha jedhu garuu dhaqeetanii safarsiisee isinitti agarsiisa gaafa na laba'u. Warqii Wallaggaa giraamiin takka meeqaan bitama meeqaan gurgurama. Kun immoo meeqaan bitama meeqaan gurgurama asitti la. Fakkeenyaaf kun warqii qubaati jechuudha. Warqii qubaa Baharainiiti yeroo jalqabaa hin viidiyoo waraabee ergan galee jechuudha. Kunis isaan simboon duratti kaachaa jiru kana lamaanii warqiin jechuudha. Kun immoo warqii giraamii meeqa akka ta'e isinitti hin barbaadu. Isinitti dubbadheera garuu isinitti dubbadheera giraamii meeqa akka ta'e isinitti hin barbaadu garuu yoo isin barbaachisa ta'e isinitti hin. Kun warqii kanneen jechuudha warqiin tiyya. Ka gurraati xiqqishuu kana lamaanii fi ka qubaa kana lamaanii jechuudha laafna. Rasiitiin siif kennamaa maqaan mana abbaa warqii lakkoofsi isaa wanti hundaa as keessaa jira jechuudha. Innaa akka biyyoota Arabaatti warqii beekamaaf qaaliin warqii Bahareenii biyyoota Arabaa hundarraa ni argattu yoo bitattanii galtan baay'ee barbaachisaadha. Ituun garaagarummaa isa gidduu jiru isinitti himne warqii Wallaggaa takkamoo sarpiraayisinaaf. Warqii Wallaggaa immoo kanaa jechuudha. Sarpiraayisinaaf bitee jaarsi kiyyaa ganaa bakka wayiiti si geesse sarpiraayisii godhanaan jedhe inni na dhoksu jira. Garuu ani fuudheetiin jira jechuudha. Baay'ee takka ulfaatti kaadheen nutti agarsiisa. Kunniin aartiidha malee warqii miti. Kun lamaan aartiidha. Warqii Wallaggaa isa kanaa jechuudha. Naasa kana baay'ee takka qaaliidha. Kana amma yoo inni viidiyoo biraa irratti akka waan ani hin arginetti sarpiraayisii na godhallee sarpiraayisii maan siniif hin ta'a jechuudha. Sinii galee maaliirre inni kaleessa baanee turre bakka wayitti nageesse sarpiraayisiin siif qabam naannaan jedhu. Garuu keessummaan mana dhufee baay'ee nu cinqanii naan deebine. Kunoo kanaa jechuudha. Booddee sarpiraayisii gaafa na godhe sinuma wajjin sarpiraayisii taaneetu viidiyoo hojjennaa jechuudha akka waan ani hin arginetti. Innaa ani garaagarummaa isa gidduu jiru isinitti agarsiisuufani. Fakkeenyaaf garaagarummaan isa gidduu jiru warqiin Bahareenii jechuudha. Giraamiin takka ani yeroo kamiin bite giraamiin takka diinaara 43 jechuudha. Yeroo bite diinaara 43 jechuun birrii Suudii 330 jechuudha. Birrii Dubaayii dirhama 330 tilmaama kanaanii giraama tokko bite jechuudha. Garuu rakkoo warqii biyya Arabaa qabdi jedhee xiqqoo ishee kan hin yaadu. Yoo jiraate islaa namni bitee kaa'ata yoo tursitanii wanti ganzaba isin nyaatu tokko yoo hin jiru. Garuu kun immoo faayidaan ka Bahareeniif ka Wallaggaa kana gidduu jiru warqii Wallaggaa kun namoonni biyya biraan beekan. Wallaahi warqiin kun biyya keenyatti daayimendiidha. Nama qabuutu uffata. Shamarri yeroo heerumtu kana bitamaaf jechuudha. Dhiiraaf durbaan qabu biyya keenyatti. Garuu waan isin eeguu keessaa warqii kana gaafa binnu qaraxa irratti hin kaffaltu. Kan biyyoota Arabaa immoo qaraxa qaba. Isin galee ani amma qaraxa kan Bahareenii irratti qaraxa meeqan kaffalee beektaa? Birrii filannoon koo warqii Wallaggaa ture duruma osoo nama argee bichisiifadhee jedhee baay'een cinqamaa ture.
isattillee anumatu warqii wallaggaa bituun barbaadan jedhani garuu Jimma keessaa hin dhabeenye jechuudha. Sababiin isaa qaraxa hin qabu warqii wallaggaa. Giraamiin takka 25,200 akkas ture yeroo ani gaafadhee turete jechuudha. Ijoollee wallaggaa ni jiru kan warqii gurguranii. Ji'uma inni naaf bite sana keessa inni natti himne garuu akka naaf bite sini galee ammallee ganaa sarpiraayisii dheedhee kaa'ee jira. Yoo viidiyoo kana ilaalee naa dhumattee jirti. Waan sinni bu'u warqii bahareenii qaraxa qaba. Warqiin biyya kamiitu qaraxa qaba. Birrii Suudii birrii 450 waan ta'u dirhama Suudiitti 450 waan ta'u biyya keenyatti diinaara 400 fi diinaara 45 jechuudha. Diinaara 45 birrii Suudii Dubaayitti 555 akkas ta'a jechuudha. Sini galee kan nama dhibu qaraxa kanan kaffale jechuudha. Birrii haga kanan qaraxa kaffale. Kun garuu qaraxa miti sumuun hin qabu. Giraamii bichaarratti birrii kee kaffaltee bitatta. Warqii qulqulluudha. Waggaa meeqa keessa yoo dhatte dachaasii bu'a malee omti takka hin jiru jechuudha. Warqiin kun gaafan biyyaa bahee jechuudha. Waggaa 7-8 dura giraamiin takka wallaahi obboleessa kiyya fuudhee dhannee hojjechiifneef jechuudha mana warqiitti. Yaa waggaa 8 dura ni ta'a jechuudha. Waggaa 8 dura giraamii takka durii 3,200 ture jechuudha. Har'a garuu naannoo birrii 27,8 isaa olis ta'uu mala dhiyeenyatti gaafadheen beeku. Garuu ani yeroo inni kana naaf bite anumatu ijoollee wallaa inni gaggaafachaan ture. Tu warqii wallaggaa bitadheeraadhee yoo taa'een bu'aa miidhagnas qabaa nin jaaladhaa jedhee itti himaan ture. Innaan siin bitadhee Jimma keessa deemee gaggaafachaa ture. Garuu manni warqii wallaggaa Jimma keessa hin jiru akka carraa ta'e. Achumaan bakka erga Jimma keessa hin jiraanne dhiisiin jedheeni. Inni garuu wallagga deemee naa bitee nama tasii ol fidee rabbi tokkicha beeka. Kana ganaa isumaan gaafa inni gana naaf kennu ta'a akka sarpiraayisiitti amma fuudhee waraaboo koo hin beeku bakka rabnu waan ta'e wayii jala dhoksee ana achiin baafadhe jechuudha. Viidiyoo waraabbachuuf kadhadheen dadhabeetti ni waraabbadha innaan sarpiraayisii malee ittiin kennu jedhe. Anna habibochi kana fakkaata warqii wallaggaa yoo bittan qaraxan qabu. Ka biyya Arabaas ni bu'aa jedhu ganaa dhaqee giraamiirra kaa'ee achitti birrii meeqaan bitame asitti birrii meeqa. Ammaan bitachuu bitadheera. Garuu yoo dhugaa isinitti hime wallaahi haga amma ganzaba konaan deebifne warqiiwwanii bahareenii. Hin bitatinaa jechuu koo miti laa isin fayyada. Waggaa 2-3 yoo taa'e fakkeenyaaf yeroo an bitetti birrii diinaara 43 ture giraamiin takka. Har'ammoo 50 wayirra jira. Yoomin laalee yaa rabbi. Torbee tokko 2 dura laaleen ture. 50 wayirra jira jechuudha. Naannoo birrii 70 yookiin 80 akkas dabaleera akka birrii Suudiitti. Akka nu biraatti immoo diinaara 7 yookiin 8 dabaleera. Garuu qaraxa isaatu waan baay'ee ol ka'aa ta'eef ganzaba naa deebisuurra jira. Ganzaba naa deebisuu jala ga'ee jira. Sini galee amma xiqqoo turaan ji'a 1-2 booddee wanti hunda dabalaa deema warqni isin dabalaa ganzaba kiyya naaf deebisa. Kuni garuu guyyuma dhufurraayyuu ganzaba deebisuu osoo hin taane bu'aa bichittii irratti kan inni xiyyeeffatu jechuudha. Maaliif qaraxan qabu waan ta'eef. Kana isin jechuu barbaada. Yoo barbaadan warqii wallaggaa filannoo keessan taasifadha. Misoom bittee bakka barbaaddetti yoo na bira kaa'achuus ta'e nama qabaatanitti kennachuus ta'e dammoo dhiyeenyatti wallaggaa nan deema. Warroonni baqa maadre namoonni warqii barbaadan tarii yaada tokko yaa qabaatan na dubbisuu dandeessu. Warqiin kun wallagga qofaatti argama. Iluus jira jedhani. Garuu Jimmaa keessatti manni warqii wallaggaa hin jiru. Akka Oromiyaatti immoo warqii wallaggaa qofa. Ka gatii ittiin bitterraa dachaaseef wayii gurguratu jechuudha. Amma kun aga tokko of fedhe jechuuf malee giraama meeqaa kun giraama meeqa akka ta'e birrii meeqaan akka bitame isinitti himaa. Warqii bahareen illee giraama meeqa akka bite maallaqa meeqaan akka bite amma meeqarraa akka naaf dabalee jiru ganzaba kee deebisuuf hagam akka hafe eegan bitee ji'a meeqa akka ta'e waan feetan na gaafachuu dandeessu. Mana warqii dhaqee miizanarra kaa'ee
achitti meeqaanin bitee qaraxa meeqan kaffalee ganzaba kee deebisuuf hagam hafee waa hunda wajjin laallaa እና waa hundarra immoo moofaa walitti guuruurra shiita asii orijinaala kootna uffadhu jettee karaara nama waamuu dandeessu wallaahi uffanni biyya keenyatti kaliyaa xiqqoo gadi baanee turre wayinee uffanni asuma jira እና habiboቼ ላይክ ጎዳ ሼር ጎዳ ያደ ቀብደና ቆዳ waan jiru ammas wajjin haasofna